waa'ee abbaa keenya Malaaka Mankiraat Mammar Girmaa Wandimmuuti kan waliin ilaallu. Yeroo ammaa kana gubaa'ee isaan qopheesse wajjin wal qabachuudhaan mormii guddaan irratti ka'aa jira. Wanti kun maal inni mormiin isaan irratti ka'e kunis kan jedhu viidiyoodhaan kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf baay'ee guddaa qabu waan ta'eef namoonni gubaa'ee kana irratti hirmaachuu dandeessan hundumti keessan irratti hirmaattanii akka sagalee waaqayyoo barattan eebba akka argattan asumaan ergaa keessanii dabarsuu barbaada. Warri daba hojjetan mana kiristaanaa keessa taa'anii harka wayyaa jalaatiin kan mora isaanii falfala isaanii addunyaa irratti biyya lafaa irratti ijoollee waaqayyoo irratti hojjechaa jiran iyyuu ni jiru. Kan mormuun nurra jiraatu isaanidha iyyuu hunda'uum jechuudha. Kanaafuu isaanis kan mormaa jiran isa kana. Hojii hafuura hamaadhaaf xabaqaa dhaabbachuun hin barbaachisu. Hundee hafuura hamaadhaan mormaa jedha malee hafuura hamaa deeggaraa hin jiru. Kanaaf warra falfalan moo warra falfalan warra bataskaana keessa taa'anii hojii moraa hojii falfalaa hojjetan hojii hammeenyaa warra hojjetan wajjiniin tokko taataniiti kan jirtasin. Kanaafiyyuu addaan ba'a. Kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Ijoollee tawaahidoo kan taatan hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galannii fi ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Viidiyoo keenya guyyaa har'aa kana keessatti waa'ee abbaa keenyaa Malaaka Mankiraat Mammar Girmaa Wandimmuuti kan waliin ilaallu. Yeroo ammaa kana gubaa'ee isaan qopheesse wajjin wal qabachuudhaan mormii guddaan irratti ka'aa jira. Wanti kun maal inni mormiin isaan irratti ka'e kunis kan jedhu viidiyoodhaan kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf hundumti keessan sheer godha. Viidiyoon kun immoo namoota hunduma biraa akka qaqqabuuf laayik gochuudhaan viidiyoo kana jalqaba hanga xumuraattis immoo dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Abbaa keenya Malaaka Mankiraat Mammar Girmaa Wandimmuu namni wallaaltan hin jirtanii yeroo hunda hojii diinaa kan fashaleessan kaayyoo diinaa humna waaqayyootiin kan barbadeessan humna waaqayyootiin hirree daabiloosiin kan cabsanii fi namoota dhiphinaa fi rakkina keessa jiran karaa isaanii danda'ame hundumaatiin gara waaqayyootti akka isaan dhiyaataniif wangeela mootummaa waaqayyoo kan lallaban manneen kiristaanaa jijjiganii jiran magaalaa hanga baadiyyaatti kan jiran kan gargaaran kan deeggaran abbaa gaarii akka ta'an hundumti keessan ni beektu. Dhalootaaf immoo nama haaraa bakka buusuudhaaf mucaa isaanii Malaaka Hayila Malakoot Girmaa Wandimmuu kan jedhamu mucaa isaanii hojii hafuuraatti kan guddisanii fi hojii ammoo hojjechaa jiran kan ammoo gara fuulduraatti hojii dhaloota bilisa baasuu hojii hafuura hamaa qaanessuu hojii waaqayyoo hojjechuutti guddisuudhaan hojii isaan hojjechaa jiran kana akka qabatee cimuuf akka inni jabaatuuf karaa isaanii danda'ame hundumaan hojii hojjechaati kan isaan jiranidha. Kana wal qabatee sanbata fuuldura keenya jiru kana gaafa guyyaa 18 waxabajjii gaafa guyyaa 18 gubaa'ee guddaa qopheessaniitu jiru jechuudha. Mucaa isaanii waliin ta'uudhaan sagaleen waaqayyoo kan itti lallabamu sabni waaqayyoo gochaa hafuura hamaarraa kan inni itti hiikkatu kan inni itti fayyu gubaa'ee kana qopheessaniiru. Kanuma wal qabatee namoonni baay'een yeroo dheeraadhaaf bilbiltaniis karaa keessas abbaa keenya Malaaka Mankiraat Mammar Girmaa Wandimmuu eessa jiru jettanii nagaafachaa kan turtan egaa tajaajila jalqabanii jiru jechuudha bifa haaraadhaan. Akkuma nama dubbadhe gaafa 18 waltajjii yookiin immoo gubaa'ee guddaa qabu waan ta'eef namoonni gubaa'ee kana irratti hirmaachuu dandeessan hundumti keessan irratti hirmaattanii akka sagalee waaqayyoo barattan eebba akka argattan asumaan ergaa keessanii dabarsuu barbaada. Iddoon isaa eessa kan jettanii fi በሰሚት ዋሻ መኮንን ህይወት ቅዱስ ገብርኤል kan jedhamu bataskaana yookiin immoo beetakiristaana sanittidha jechuudha sagantaa kana kan gaggeessanii. Mormiin abbaa keenya Malaaka Mankiraat Mammar Girmaa Wandimmuu irratti ka'e maalinni kan jedhu እንደምታዩት መንፈሳዊ ጉባኤ ብለው ታላቅ የምስራች ይላል። ከላይ እንደምታዩት መንፈሳዊ ጉባኤ ጠርተዋል፣ ጋብዘዋል ህዝቡ እንዲመጣ sagantaa hafuuraa guddaa jechuudhaaniin uummanni akka irratti argamanii sagalee waaqayyoo akka isaan barataniif gochaa hidhama daabiloos irraa namoonni hundumtuu akka hiikamaniif
affeeraniiru jechaati jira. Dhugaadha affeeraniiru jechuudha. ነገር ግን እንዲህ አይነት መንፈሳዊ ጉባኤ አጋንንት የማስወጣት መንፈሳዊ ጉባኤ በቤተ ክርስቲያን አለ ወይ? Gaafiinsaa jalqabaa obboleessi keenya tariiti yaada kanaa wal qabsiisee wanti hin jedhu yoo jiraate tarii isaa galuu dhiisuu danda'a waa'een hojii hafuuraa kun yookiin immoo tajaajila hafuuraa kun dabalataan immoo gochaa daabiloosiin akkamittiin akka mormuu dandeenyu hubannoo qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Macaafa Yaaqoob boqonnaa 4:7 irratti daabiloosiin mormaa waaqayyoodhaaf tolee jedha innis immoo isin dhiisee baqata jedha. Daabiloosiin akkamittiin mormuu akka dandeenyu, daabiloosiin akkamittiin mo'achuu akka dandeenyu namoonni baay'een hubannoo waan hin qabnee fi hojii isaan amma hojjechaa jiran irratti har'a qofa osoo hin taane jalqaba yeroo isaan hojii kana jalqaban irraa eegalee namoonni baay'een ittiin mormaa turanii, ittiin falmaa turanii, mana kiristaanarraa ari'achaa turanii. Hanga mana hidhaatti illee akka isaan hidhamaniif birrii adda addaa gubboo adda addaa kaffalanii dhiisisaa turanii. Haa ta'uuti egaa homaa gochuu hin dandeenye waaqayyo waan isaan faana jiruuf hanga yoonaatti tajaajila kana bal'isanii biyya keessas biyya alaattis tajaajilaatti kan isaan jiranii. Namoonni baay'eenis gochaa hafuura hamaa ittiin qabaman irraati bilisa bahaniiru jechuudha. Barnoota isaan irraa argatanii gubaa'ee isaan irratti argamuudhaan tajaajila isaan laataniin gorsa hubannoo amantaatti nama cimsu isaan kennaniin namoonni hedduun hubannoo irraa argataniiru. Hubannoo irraa arganneerraa kun waan dhugaa hin haallamnedha jechuudha. Waan obboleessi keenya kun tarii hubannoo kana waan hin qabnee fi gaafii kana gaafachuu danda'a. Gaafiin inni kaasee akka mana kiristaanaa keenyatti hafuurota hamootaa mana kiristaanatti baasuun ni danda'ama ni jiraai kan jedhudha. Itti dabalees gaafii biraa ni qaba. እንዲህ አይነቱን ድርጊት አስተምሯል። ሐዋርያትስ እንዲህ አይነቱን ድርጊት አድርገዋል። ወዳጆቼ እንደው ዝም ብለን ከችግር አንጻር ምናልባት ዘመኑ ብዙዎቻችን በህመም በደዌ በችግር በመከራ የምንሰቃይበት ብዙዎች ጤና ያጡበት ዘመን ሊሆን ይችላል። ከዛ አንጻር ፈውስን ፍለጋ ብዙዎች ሊሄዱ ይችላሉ። ነገር ግን መረዳትና ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር ፈጽሞ ቤተክርስቲያን የምትፈጥረው በቤተክርስቲያን የሚፈጥረው አገልግሎት አይደለም። አውደ ምሕረት ላይ ህዝብ ሰብስቦ አጋንንትን የማስለፍለፍ ስራ akkuma dhageessan egaa Kiristoosii hojii akkanaa akka hojjetamuuf yookiin immoo waltajjii irratti hafuura hamaa akka nuti baafnuuf eeyyameeraayi. Yookiis immoo ofiisaas hojii hafuura hamaa baasuu kana waltajjii irratti yookiin mana amantaatti raawwateeraayi. Duuka bu'oonnoo waan kana raawwataniiru kuni gonkumayyuu akka sirnaa fi seera mana kiristaanaa keenyatti wanta hin danda'amnedha. Seerri mana kiristaanaa keenya ni dhorka. Waltajjii irratti hafuura hamaa lafallafsiisuu, haasofsiisuun, hafuura hamaa baasuun gonkumayyuu hin danda'amu yaada jedhudha obboleessi keenya kan kaase. Gaafii isaa kanaaf gaafa deebisnu eeyyen gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos waltajjii irratti yookiin immoo mana kiristaanaa keessatti wangeela mootummaa waaqayyoo lallabaa ture. Fooniin yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa turetti kana qofa osoo hin taane immoo hafuurota hamootaan warra qabamanii dhiphachaa fi rakkachaa turan, ijaan warra hin argine, warra naafatan, warra qaamni isaanii gartokkeen du'e, jireenya dhabanii dhiphachaa fi rakkachaa kan jiran hafuura hamaan kan qabaman hunda isaaniidhaaf boqonnaa akka isaan argataniif ofitti waamee boqonnaa isaaniif kennaa ture. Kanas kutaa macaafa qulqulluutiin yookiin immoo ragaa macaafa qulqulluutiin ilaaluu dandeenya. Iyesuus Kiristoos guutummaa Galiilaa keessaa naanna'ee manneen sagadaa yookiin manneen amantaa isaanii keessattis barsiisaa, wangeela mootummaa waaqayyoo lallabaa, namoota dhukkubsatoos dhukkubaa fi dhibee isaanirraa fayyisaa ture jedha. Maal gochaa ture? Manneen kiristaana keessa naanna'ee sagalee waaqayyoo lallabaa ture. Kana kan inni gochaa ture yeroo foon hin jirutti nutis immoo isarraati barannee fakkeenya kanaan hojii kana akka itti fufnee hojjennuu fi manneen kiristaanaa keessa
naannawaa hunduma mandara hunduma keessas naanna'ee tajaajila kana laachaa ture erga jedhee booda oduun isaa Samaariyaa hundumatti dhaga'amee yommus namoonni dhukkubsattoota ta'an warra dhukkuba garaagaraatiin waraansan dhiphatan warra hafuura hamaan itti gale dhukkuba nama kuffisu kan qaban dhagni isaanii gartokkeen kan du'e hunduma isaanii gara isaatti fidanii innis dhukkuba isaanirraatii isaan fayyiseera jedhee wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 23 irraa kaasnee gaafa dubbisnu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos hojii tajaajila amma abbaan keenya raawwachaa jiran kana mana kiristaanaa keessatti akka inni raawwachaa turee fi hafuurota hamootaa akka baasaa ture namoota bilisa akka inni baasaa ture ni dubbata. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eeyyee raawwateera. Kana qofa osoo hin taane mana kiristaanaa foonii fi dhiiga waaqayyoodhaan kan hundeeffamte waaqayyoodhaan kan kabajamte miti karaa irrattiyyuu yeroo karaarra darbaa ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhukkubsattoota akkasuma warra hafuura hamaadhaan hidhamanii dhiphachaa turan fayyisaa akka inni ture macaafni qulqulluun nutti dubbata jechuudha. Macaafni qulqulluun ragaa ba'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 27 irraa kaanee yeroo dubbisnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa sanarra darbaa osoo jiru jaamonni lama isa duukaa adeemanii yaa ilma Daawit ati nu maari ittiin jedhanii inni manatti ol gallaan namoonni jaamonni sun itti dhiyaatanii yeroo sana Yesuus Kiristoos kana gochuu akka hin danda'u ni amanture ittiin jennaan isaanis deebisanii eeyyeen ni amanna yaa gooftaa ittiin jedhanii kana booddee ija isaanii qabee egaa akkuma amantaa keessanii isiniif haa ta'u erga ittiin jedhee booddee jarreen lamaan iyyuu dhukkuba isaanirraa dhiphina isaanirraa ni fayyan jedhee kaa'eera jechuudha. Achuma wangeeluma kana wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 32 irraa gaafa kaanee dubbifnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ammas yeroo inni karaa darbaa turetti nama arrabni isaa didaa ta'e tokko hafuurri hamaan kan keessa jiru qabanii gara gooftaatti fidanii jedha. Hafuurichi hamaan erga isa keessaa baafames namichi arrabni isaa didaa ta'e sure ni dubbate. Namoonnis raajeffatanii hojiin waaqayyoo ammam ajaa'ibaa akka ta'e ni dinqisiifatan jedhee kaa'eera jechuudha. Egaa wangeela kana lamaan irratti gaafa hubannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana kiristaanaa keessatti hojii qulqullummaa kana raawwachaa akka turee fi akkasuma karaa gubbaa irratti illee hojii kana hojjechuudhaan namoota dhiphatanii fi rakkatan namoota hafuura hamaadhaan qabaman furaa akka ture wangeelli keenya ni dubbata waan ta'eef hojiin haaraan tokkollee hin jiru kana kan raawwachaa ture gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Tole gaafiin lammaffaan immoo duuka bu'oonni hoo waan kana raawwataniiru gaafii jedhudha kan ka'e eeyyeen duuka bu'oonnis kan gooftaa isaan irraa baratan hojii qulqullummaa kana raawwachaa turan. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irraa kaasnee gaafa dubbisnu duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa duuka bu'aa Filiphos kan jedhamu mandara Samaariyaa seenee namoota waaqa tolfamaa waaqeffachuudhaan akkasuma jireenyi isaanii kan manca'ee fi iddoo adda addaatti bittinnaanii kan turan walitti qabee wangeela mootummaa waaqayyoo itti lallabee jedha. Kanarratti eegaatiin namoonni achi keessa jiran hundumti isaanii lallaba Filiphosiin gurra isaanii qeensanii dhaggeeffachaa turanii hojii dinqii yookiin immoo ajaa'ibaa inni hojjetus laalanii ajaa'ibsiifatanii gara isaatti dhufanii hafuuronni hamoonis caraananii sagalee guddaadhaan iyyanii namoota keessaatii ni bahanii qaamni isaanii gartokkeen kan du'e qaamni isaaniis kan naafatanii okkolanis ni fayyanii akkaataa kanaatiin sagalee waaqayyoo handaara addunyaatti lallabaa dhukkubsattootas fayyisaa turan jedhee macaafa qulqulluu kanarratti kaayetu jira waan ta'eef egaa duuka bu'oonnis hojii tajaajilaa kana raawwachaa turanii kan ammoo eessaa argatanii gooftarraatii baratanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis immoo deemaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin cuubaa warreen amantaa hin qabne ajaa'ibota warra ta'an amansiisaa jechuudhaan dubbateera. Dabalatammoo hafuurota hamootaas baasaa dhukkubsattoota fayyisaa warreen dhiphatanii jiran gammachiisaa jechuudhaan jecha dubbii sagalee isaa dhugaa isa amanamaa ta'een wangeela kana akka isaan lallabaniif hojii gaarummaa kana akka isaan hojjetanii fi namoota dhiphatanii fi rakkatanii jiran akka isaan furaniif
hojii tajaajilaa kana duuka bu'ootaaf kenneera. Duuka bu'oota keessaa immoo kan akka qulqulluu Filiphos fa'aa, kan akka Maatiyos fa'aa, kan akka qulqulluu Phaawulos fa'aa hojii gurguddaa kana bal'inaan hojjechaa akka turan macaafni qulqulluun nuuf ragaadha jechuudha. Kanaaf guutummaa macaafa qulqulluu dubbisuun ni danda'ama jechuudha. Egaa hojiin kun achii kan dhufe malee har'a haaraa kan jalqabame miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo natti amantan waan anan hojjedhe hunda ni hojjettu, kan anan hojjedhe olittis immoo hojjechuu ni dandeessu jedhee duuka bu'ootaaf waadaa galeera. Egaa duuka bu'aa bara keenyaa yookiin immoo duuka bu'aa yeroo ammaa kana kan ta'an abbaan keenyas kan isaan raawwachaa jiran sirriidha. Macaafni qulqulluun kan deeggarudha. Hojii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjedhaa jedhedha kan isaan hojjechaa jiran malee akka warra kaanii hojii falfalaa, hojii moraa, hojii tolchaa sabni kan ittiin hidhaman, kan ittiin badan miti kan isaan hojjechaa jiranii. Kan warreen kaan falfala isaaniitiin namoota hidhanii rakkisan, dhiphisan, isaan immoo humna waaqayyootiin kan hiikaa jiran, warra dhiphitan kan isaan fayyisaa gargaaraa jiran kanaanidha malee waan biraatiin miti. Kanaan wal qabatee namoonni hedduun abbaan keenya kun yeroo dheeraadhaaf mana qulqullummaa irraati akka isaan ari'amanii fi akka daangaan kan isaan gochaa turaniif maaliif citiinsaa jennee yoo ilaalle hedduun isaanii egaa mana qulqullummaa dawoo godhatanii mana qulqullummaa keessa taa'uudhaan hojii tolchaa fi hojii falfalaa, hojii moraa hojjechaa jiru jechuudha. Akkuma samoona darbee argaa turtan jechuudha. Kanaaf hojiin daba isaanii, hojiin falfala isaanii, hojiin mora isaanii, iccitiin isaan mana kiristaanaa keessa taa'anii hojjetan jalaa waan gadi bahuuf waan mul'atuuf iccitii sun akka nu jalaa hin mul'anne jedhanii iccitii sana ammoo mul'isuu fi bakkeetti baasuu kan danda'an humna daabiloosiin kan isaanidhaan hiikuu kan danda'an abbaa keenya Malaaka Mankuraatiin akkasumallee mucaa isaanii haaraa tajaajilatti dhufaa jiru fi tajaajilaa jiru kana daangessuu kan barbaadan kanaafidha malee dhimma biraa irraa qabaatanii miti. Haa ta'uti yaadni biraan jira. Obboleessi keenya yaada isaa mi'aa dhaggeeffannu ammas. አጋንን የሚበጠልበት የሚጮህበት በስርዓተ ቤተክርስቲያን ጸሎት ቤት አለ። እርሱም ምዕመናን አምነው በክርስቶስ ስም፣ በቅዱሳን ስም፣ በድንግል ማርያም ስም፣ በቅዱሳን መላእክት ስም አምነው ወደ ጸሎት ይገባሉ። እርኩስ መንፈስ ያደረባቸው ሰዎች ካሉ በክርስቶስ አምላክነት፣ በድንግል ማርያም አማላጅነት፣ በቅዱሳን ቃል ኪዳን፣ በመላእክት ተራዳኢነት ያ መንፈስ ገንፎ ከሰዎች ላይ ይወጣል ይችላል። አውደ ምሕረቱ ግን የክርስቶስ ወንጌል የሚሰበክበት ምዕመናን የክርስቶስን የወንጌል ቃል የሚያዳምጡበት ቃሉን ሰምተው በንስሐ ወደ ክርስቶስ የሚቀርቡበት እንጂ ሰዎች በአውደ ምሕረቱ ላይ ቆመው ራሳቸውን የሚገልጡበት በቅዱሳን ስም አጋንንትን እያስለፈለፉ ክብር የሚያገኙበት አውደ ምሕረት ቤተክርስቲያን የለም። ይህን ልናውቅ ይገባል። ኤጋ ያንን ካሴን ኦፉማ ሳዩ ካሴ ለጀቹራ manni kiristaanaa keessatti wangeelli kan itti lallabamu, sagalee waaqayyoo kan itti dubbatamu, namoonni sagalee waaqayyoo baratanii kan gaabbii galanii gara waaqayyootti itti dhiyaatanidha jedha. Eeyyen sirriidha. Isaanis kan gochaa jiran isuma kanadha. Namoonni cubbuu isaanirraa deebi'anii, yakka isaanirraa deebi'anii, xuraa'ummaa keessaa bahanii qulqullummaadhaan gara waaqayyootti akka isaan deebi'an, akka isaan gaabbii galan, akka isaan fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatan, gara waaqayyootti akka isaan deebi'an kan isaan gochaa jiran. Hojiin haaraan asitti hojjetamaa jiru hin jiru. Akkasumallee hojii hafuura qulqulluu kana akka isaan hin hojjenne kan isaan daangessu, jireenya foonii fi lubbuudhaan kan isaan hidhee jiru gochaa hafuura hamaa kanarraa bilisa bahanii waaqayyoon laphee qulqulluudhaan akka isaan waaqeffatan, akka isaan galateeffatan, uumaa isaanii akka amanan gochaa jiru. Warra waaqa tolfamaa waaqeffachaa turanii fi waaqeffachaa jiran bilisummaa dhugaa argatanii gara waaqayyootti akka isaan deebi'anii wangeela mootummaa waaqayyoodhaaf bitamanii abboommii isaa eeganii akka isaan qulqullummaan jiraatanii kan isaan gochaa jiran malee wanti haaraan raawwatamee hin jiru. Kan ammoo Kiristoos irraa kan barannee fi duuka bu'oonni kan isaan raawwachaa turani. Egaa eeyyeen dhugaadha. Mana qulqullummaa keessatti iddoon sabalaa ni jira. Araarsummaa qulqullootaatti amanuudhaan humna waaqayyoo abdachuudhaan namoonni akkuma macaafa qulqulluu irratti seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti afurri qulqulluun bishaanicharra bulee akkuma jedhu afurri qulqulluun sabalarra bulee
bishaan sana gara tsabalaatti jijjiiree eebbisee namoonni akka ittiin fayyaniif waaqayyoon dhala namaadhaaf kenneera. Kan ammoo Beetasaayidaatti hubachuu ni dandeenya. Namichi waggaa 38 guutuu dhukkubsachaa ture bakka Beetasaayidaa jedhamu sana yommuu ciisaa turetti namoonni jalqaba golba bishaanichaa sana keessa yeroo seenan ergamaan waaqayyo yeroo dhufee raasu namoonni jalqaba seenan ni fayyu turani. Nama waggaa 38 dhukkubsachaa ture Matsaaguu garuu namni isa gargaaru waan hin jirre gooftaan iyyuu dhufee achiisa kaasee fayyiseera jechuudha. Tsabala qofaan miti kan fayyu namni amantaadhaanis ni fayya. Kennaa waaqayyo warra isaaniif kenne kan akka Phaawulos fa'aa kan akka Filiiphoos fa'aa waan isaan hojjechaa turaniin humni kaleessa Filiiphoos fi Phaawulos fa'aa irratti Phexros fa'aa irratti hojjechaa ture immoo har'as ni hojjeta Hafuurri Qulqulluun. Kanaaf isumaan kan isaan hojjechaa turan malee waan haaraa miti jechuudha. Waltajjii irratti hafuura hamaa baasuun hin danda'amu. Wangeela barsiisuu, hubachiisuu, gorsuudhaan alatti hafuura hamaa maqaa qulqullootaatiin baasuudhaan of beeksisuun kabajoo fi mul'isuun hin danda'amu. Manni amantaa keenya hin eeyyamtu kan jedhuu fi sirri barreeffamee jirus hin jiru. Kun yoo qinaatii ta'ee fi namoonni gochaa hafuura hamaa fi falfalaa fi mora hojjetan mana qulqullummaa keessa warri jiran hojiin isaanii nu jalaa gadi ba'a jedhanii sodaa qabanirraa kan ka'e kan balaaleffatan yoo ta'e malee namni kana jibbu jira jedhee hin yaadu. Kanaafuu warreen akkasii dhuguma jibbuu danda'u, mormii kaasuu danda'u. Irraa kan hafe namni fayyina barbaadu, namni hubannoo barbaadu, namni waaqayyotti amanuu barbaadu sagantaa sanarratti wangeelli ni lallabama. Hojiin hafuura hamaa waltajjii sanarratti ni ifa. Namoonnis immoo kanarraa baratanii hafuurri hamaa maal akka nama gochuu danda'u, adeemsa ittiin hafuurri hamaan jireenya namaa miidhuu danda'u, akkamitti jireenya namaa keessa akka galu, gaa'ela namaa keessa galee akkamittiin gaa'ela namaa akka diiguu danda'u, jireenya foonii fi lubbuu irratti miidhaa akkamittiin akka qaqqabsiisuu danda'u gama biraatiin iyyuu barumsa tokkodha kan isaan laachaa jirani. Kun eegaatii waan deeggaramuu qabudha malee waan balaaleffatamuu qabudha miti. Eegaatii tarii immoo namoonni gaafa balaaleffatan maa balaaleffattani maa mormitan jechuun hin dandeenyu. Keessa isaanii waan jirutu balaaleffachuu danda'a waan ta'eef kanaafuu hubannoo waaqayyo isaaniif haa kennu jenneeti kan nuti dhiisnu. አንዳንዶች እስከ ዛሬ አባ ግርማን የተከተሉ ብዙዎች አሉ የሚከተሉ ያ ደግሞ ሳይንስ ልጃቸው ትላንት የጎረምሳ የነበር namoonni abbaa girmaa yeroo hunda hordofanii jiru jedhee ni jiru. Isaan hordofoo osoo hin ta'in hojii gaarummaa isaan hojjetanii namoonni kan hordofaa jiran. Maaliif yeexannuutiin asibu warra ciman ilaalaa jedha. Wangeelli keenyas immoo ergaa qulqulluun Phaawulos erge Ibroota boqonnaa 13 irratti abbootii keessan isaan jalqabaa isaan waan gaarii isin barsiisan sana isaan amantiitti cimanii dhaabbatan sana yaadadhaa. Amantii isaan amananis fudhadhaatii isaan duukaa bu'aa. Hojii gaarummaa isaan irraa argattaniitiin immoo amantii keessanitti cimaa waan jedhuuf amantii keenyatti cimuudhaa fi hojii gaarummaan isaan raawwatan wangeelaan kan deeggarame waan ta'eef hojii gaarummaa isaan hojjetanii kan nuti hordofaa jirru. Namoonnis kan hordofaa jiran malee hojii hammeenyaa qabaatanii falfala mora qabaatanii miti. Egaa warri falfala mora, warri hammeenya qaban, warri daba hojjetan mana kiristaanaa keessa taa'anii harka wayyaa jalaatiin kan mora isaanii falfala isaanii addunyaa irratti biyya lafaa irratti ijoollee waaqayyoo irratti hojjechaa jiran iyyuu ni jiru. Kan mormuun nurra jiraatu isaanidha iyyuu hunda'uum jechuudha. Kanaafuu isaanis kan mormaa jiran isa kana. Hojii daabiloosiin akka nuti morminu, hojii falfalaadhaan akka nuti morminu kan isaan barsiisaa jiran malee hojii falfalaa hojjedhaa jechaa hin jiranii. Mana kiristaanaa keessa ta'anii immoo hojii falfalaa warri hojjetan, hojii gaarummaa isaan hojjetan kana ni jibbu jechuudha. Kanaafuu nuti kan hordofne, namoonnis kan hordofaa jiranii, kan isaan duukaa bu'aa jiranii, hojii gaarummaa isaan hojjetan laalanii duukaa bu'an malee waan biraatiin miti. Wangeelli keenyas firii hojii isaaniitiin ni beektu jedha. Egaa wangeela Maatewos boqonnaa 12:35 irratti namni gaariin laphee isaarraa waan gaarii baasa, namni hamaan immoo hammeenya laphee isaarraa waan hamaa baasa jedha waan ta'eef iyyuu namni waanuma laphee isaarra jiru dubbata waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenyu. ወጣት ገና በዲቁና እንኳን ቀድሶ ያላገለገለ ዲያቆን መልአከ ኃይል ተብሎ ቅስና መጥቶ መስቀል ይዞ ዛሬ ብዙዎችን ማስለፈት ጀመረ። ለምንድን ነው የማንነቃ? ቅናቲ ፈካታ መልአከ ኃይል ኤጋ osoo duqqannaa hin qabaatin mucaa isaaniidha jechuudha. Malaaka ኃይለ መለኮቲ osoo duqqannaa hin fudhatee mana kiristaanaa keessatti iyyuu hin tajaajilin qeesii ta'ee amma immoo hafuurota hamoo lafa lafsiisuu jalqabeera. Haala lafsiisuu kaa maal inde
maal rakkoo qaba kuni kan barbaadamiyyuu isa kanadha. Nama miti kan inni lafa labsiisaa jiru hafuura hamaa lafa labsiisaa jira hafuura hamaa hidhaa jira hafuura hamaa baasaa jira humna waaqayyooti waan ta'eefiyyuu maaliif taada hafuura hamaadhaaf xabaqaa dhaabbachuun hin barbaachisu indee hafuura hamaadhaan mormaa jedha malee hafuura hamaa deeggaraa hin jiru. Kanaafiyyuu akka namummaattis akka kiristaanummaattis yoo yaaddame hojiin inni raawwachaa jiru sirriidha deeggaramuu qaba. Ammayyuu hafuurri hamaan addunyaa irraatiin hafuurri hamaan karaa adda addaatiin jireenya namaa keessa galee jeeqaa jiru lafee bahuu qaba iyyee caraanee bahuu qaba. Akkuma Filiiphoosii jalqaba akkuma dubbisne jechuudha yeroo inni barsiisaa turetti hafuuronni hamoonni sagalee guddaadhaan iyyanii caraananii lafanii ni ba'anii jedha miti. Kanaafiyyuu kun maal rakkoo qabaree maaliif? መንቃት አለብን። ይህን አድርሶ ማለት አያስፈልግም። እንዴት ነው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው ጥሩ ነው። አባትና ልጅ በአንድ ላይ ሆነው የአባቱን ልጅ በአባቱ ተክቶ የአባቱን ስራ ሲሰራ በቀስናው ቢተካኮ ችግር የለውም። ነገር ግን እንዴ አከሚቲዳ አባፊ ሙጫኔ ሆጂ ከነ ወጀቱ እንዴ ሆጂ ማሊያ ኮልጀቱ በርባድ ደረቆ ያን ነገር እና ጃይባና ሆጂ ሞራክኒ ወጀቱ በርባድ ያባንሳ ሆጂ ዋቀይ ወጀታ እሺ ሆጂ ኩልኩሉማ ወጀታ ወንጌል ሞቱማ ዋቀይ አዱኛ ዳብለፍሳ አፉራ ሃማ አከሚቲን አከነምኒ ጅሬኛ ሳኬ ሳሂዱ አከሚቲን አከኒ ቢሊሰ በሁ ደንደው በርሲስ ኢንሙ አከሙሩ አከፈልፈሉ በርባደን ይራክሙ ወረካኒ በተስካነ ኬስታ አኒ ሆጂ ሞራ ሆጂ ፈልፈላ ወጀተኔ ሆጂ አሜኛ ወረ ወጀተኔ ሆጂኒን ተቆታተኔቲ ከንጀርተስን ከናፍዩ አዳምባ ዮኪን ሆጂ ቁልቁሉማ ሆጂ ዋቀዮ ጃለት ሆጀቹ ዮ በርባደን ወረ ሆጂ ቁልቁሉማ ራወቱ ደገራ yoommo lakki hojii falfalaa warra hojjetu deeggarraa hojiin keenya sisadha yoo jettani gilxii dubbadhaa baati malee nama miknaata godhatanii waan hin taane haasa'uun gaarii natti hin fakkaatu anaan akka kootti kana gaafan jedhu lolaan miti akka namummaatti waan natti dhagaameef akka namummaatti gaafa yaanne dhaloonni sagalee kana dhagahaa jiru dhugaa itti fakkaachuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf abbaa fi ilmi hojii gaarummaa kana yoo hojjetan waaqayyo yoo tajaajilan wangeela mootummaa waaqayyo addunyaatti waliin ta'anii yoo labsan hafuura hamaa yoo lafa labsiisan yoo caraansisan yoo hiisiisan ijoollee wanta nama ajaa'ibu maal qaba wanta nama dhibu maal qaba kan gubatu hafuura hamaadha kan bahe yoo hafuura hamaadha kan bilisa bahe immoo ilma namaati. Kanaafuu maa'inni qanaatiin kun አባቴ ፍራን ያሰፈልጥ ነበር ዛሬ ደግሞ ልጅ ተክቶ መስቀል ይዞ ቄስ ተብላ ያሰፈልጣል። ወዳጆቼ አረሞ ሙጫ ከሌሳ ኦፊሳቲ አፉራማ ለፈለፍሲሳ ቱሬ አረሞ ሙጫሳ በከቡሴ አፉራማ ለፈለፍሲሳ ጅራ እና ማላከብዱ በርባደን በለ በአባቶች ፋንታ ልጆች ተወለዱ ጀነመቲ ወንጌል በካ አቦቲ ጆለን ወዳለተን ጀ እና ኢሳናማ ቦሮፍታና ሙሪን ሳኒ ዴማ ጀረ ደባጁ አዱኛ ከነራኒ ደርቡ namni du'uun hin oolu qulqulluu saa ta'u cubbamaa saa ta'u firdii hojii isaatii du'aan booda gaafa firdiitti kan inni argatu. Kanaaf hojii gaarummaa hojjechaa turan kanatti immoo nama bakka buusanii yoo deeman maal rakkoo qabare moo hojichi akka dhaabbatu kan isin barbaaddan. ቤተክርስቲያን ሰይጣንን የማስለለቅ አጋንንትን የማስወጣት ያዘው የሚለው ድምረት መራግብር የድምረት ጉባኤ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ይላል። አፉራማ ለፈለፍሲሱ አፉራማ ባሱ ሰገንታ አከና በተስካን እንቀብዱ eenyu aqabaat turesh isi warra mana qaalluuf qabaare kan bataskaanni ijoollee ishii waamtee teechistee sagalee waaqayyoo barsiistee afurri hamaa maal akka ta'e lafallabsiistee baastee agarsiistee namoonni hammeenya afurri hamaan raawwaturraa akka isaan addaan ba'an yoo hin hubachiisne yoo hin barsiisne warra hidhamanii lukti isaanii naafatee ijji isaanii jaamee gurri isaanii hin dhageenye warra qaamni isaanii gartokkeen du'e warra paralyzed ta'an warra dhiphina jiran keessa jiran du'aaf jireenya gidduu keessa kan jiran bataskaanni doktorii taatee yaaltii afuura hamaa kanarraa baaftee caraansistee yisiistee bilisa yoo hin baafne eenyutu bilisa baasareeshi warri mana qaalluu kana haa baasanii moo warri bataskaana keessa ta'anii harka wayyaa jalaatiin xonqolaa hojjetan warri nama jireenya namaa hidhan kana raawwatanii isaan irraa eegdarre eenyurraa eegnare kan namni waaqayyoo muude kan akka abbaa keenya abuna taglamaanut kan akka abbaa keenya abuna garba manfes qidduus kan akka qulqulloota darbanii kan akka phaawulos faa kan akka filiiphos faa kan akka phexros faa kan isaan gochaa turan har'a dhaloonni haaraan bakka bu'ee kana hin godhu yoo ta'e eenyutu dhufee kana godhare ariyoos faatu dhufee kana godha
moo Yihudaa faatu dhufee kana godha qoy ndee bara akkamii keessa akka jirru laalaa namni afuura hamaadhaaf akkamittiin akka inni bahee bakka afuura hamaa bu'ee murmuu laalaa. Kanaafuu viidiyoo kana keessatti waa hedduu barattu jedhee yaada. Namoota akka kanaarraa of eeguun barbaachisaadha. Wangeellis kan nuun jedhe ani yeeyyota gidduutti isinin ergaa jedhe. Isin immoo namoota irraa of eegaa. Namootadha waan hedduu kan fidaa jiru, namootadha kan tonoqqolaa jiru, namootadha kan falfala hojjechaa jiru, namootadha maqaa mana kiristaanaa keenya kan xureessaa jiru. Namootadha namoota qulqulluu mana kiristaanaa keessaa kan hiraachaa jiru. Warreen immoo hojii dabaa fi hammeenyaa falfala isaanii qabatanii mana kiristaanaatti dhufan kan keessummeessaa jiru, gubboo irraa fudhatee kan isaan qacaraa jiru eenyudha? Namoota. Kan barbaadamaa jiru amma gubboo kaffaluudhaan xonqolaa fi falfalaa mana kiristaanaa keessa galee iddoo qabatee warreen hojii gaarii hojjetan, warreen qulqullummaa hojjetan immoo mana kiristaanaa keessaa baasaa jira. Nuti hin barbaannu waan akkanaa. Bakka yeroo itti handaara addunyaatti sagalee Waaqayyoo lallabamu, yeroo itti namni hidhame ifa bahuu qabu, bilisa bahuu qabudha malee yeroo itti dhugaan awwaalamu miti. Kanaafuu adda baafannee deemuun barbaachisaadha. Har'a mana kiristaanaa keessa kan jiran namoota hojii Waaqayyootiin mormanidha. Baay'een isaanii hunda miti kan jechaa jiru. Muraasni isaanii kan mormaa jiran. Kan akka namoota yeroo darbe mojo irratti qabamanii ani monokseedha ofiin jedhanii, ani qeesidha ofiin jedhanii, ani dabtaraadha ofiin jedhanii, ani qeesidha ofiin jedhanii, bataskaana keessa taa'anii gubboo kaffalanii achi galanii kan asitti taa'anii nama hidhaa turan isaan hanqatee bataskaana keessas taa'anii harka wayyaa jalaatiin immoo hojii dabaa warra hojjechaa jiran. Isaan irraa hojii fayyinaa jennaare. Mee ilaalaa margeessota baay'ee isaanii yeroo qiddaaseen galuudhaaf ka'u halkan sa'aatii 9 irraa jalqabanii jechaa kan bulan, yeroo sirni qulqulleessaa sa'aatii 12tti jalqabamu aaduu gaafa jedhamuudhaaf ka'an ija isaanii shaffanatanii illim jedhanii kan badan, sirni qulqulleessaa dhumee yeroo daa'imman qorrobuu jalqaban immoo biqqi kan jedhan. Eessa dhaqu ammasitti maaliif sirna qulqulleessaa dhaabbatanii yoo qaddasiisan? Hojiin hamaa isaanii, hojiin daba isaanii waan jalaa ba'uuf. Yeroo aaduu jedhamu afurri qulqulluun samii samiirraa bu'ee namoota achi keessa jiranii fi bataskaanicha ni to'ata waan ta'eef afura qulqulluu sana jalaa baqachuudhaaf kan isaan bahan. Namoota akkasiirraa hojii fayyinaa hinaare. Kanaafuu egaa addaan baafannee ilaaluun barbaachisaadha. Yeroon kun yeroo hammeenyaa, yeroo dabaa, yeroo itti namoonni gochaa daabiloosiin babal'isuudhaaf hojjechaa jiran waan ta'eef kanaafuu of eeguun barbaachisaadha. Egaa bara amma keessa jirru kun bara hamaa akka ta'e nama gaarii fi nama hamaa addaan baafachuun yeroo itti rakkisaa ta'e waan ta'eef iyyuu namoonnis immoo eenyummaa isaanii yeroo itti addunyaatti baanee of mul'isaa jiran waan ta'eef iyyuu firee hojii isaaniitiin beektu akkuma jedhee firee hojii isaanii ilaallee addaan baafannee of eeguun barbaachisaadhaan dhaamsa qophii kiyyaa har'aati. Qophii keenya kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaa ta'a. Sabskraayibii, sheer, laayik gochuudhaan immoo nu bira dhaabbadhaan affeerraa qophii kooti nagaan tura. Wasubata Lexaabeer.